Daawwattoota keenya maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin akkam jirtu jecha ani maqaan koo Faarfattuu Dammaquu Gobanaan jedhama. Bakki jiraadhu godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuti. Jaalala Waaqayyoo ta'ee jennaan har'a dhuga baatii bareedaa kan nama ajaa'ibsiisu kan akkamitti jedhamu dhuga baatii ulfaataa karaa obboleessa keenya Eebbisaa Jimaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dhuga baatii kana akkuma kanatti fufee jirutti obboleessa keenya Eebbisaa Jimaarraa dhageenya seenaa qabdu maal akka taate waa'een kee maal akka ta'e nu ibsuu kee barbaanna. Daawwattoonni keenya nu daawwachaa waan jiraniif yaada qabdu dhuga baatii qabdu ibsuu kee barbaanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus hundumtee isin akkam jirtu nagaan daddabalee hunduma keessaniif haa baay'atu. Maqaan koo akkuma isin ibsite Faarfataa Eebbisaa Jimaa kanan jedhamu godina Iluu Abbaa Boor aanaa Daarimoo ganda Bendoo waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus algaa keessaa kanan tajaajilu. Innis wanta Waaqayyoo baroota kanaaf dhaloota hundumaaf natti agarsiise yookaan natti haasa'e isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Innis du'a bara baraaf jireenya bara baraa, duuti bara baraa maal akka fakkaatu, jireenyi bara baraa maal akka fakkaatu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Na faana tura. Akka kana jettee jireenyi bara baraa maal akka fakkaatu karaan gara abbaatti geessu maal akka fakkaatu yaadota akkasiillee nu tuqteetu jirta. Wantoota sirratti ta'e maal akka taate guyyaan sirratti ta'e wajjin gaafa taateen sun sirratti ta'e immoo namoonni eenyuufaan akkasii bukkee jiran erga taateen sun sirratti ta'e immoo taatee sanaa ta'e booddee maal akka argite eessa akka deemtee dhugaa nuuf ba'uu kee barbaanna haaluma kanaan. Innis aamilee torbaa halkan sa'aatii 8 irra bageessa anaa jiru ergamaan wayyaa adii isaa uffatee natti dhufe. Innis akkas naan jedha ture, maskaraam 29 waasii ta'a wayi sirratti ta'a naan jedha ture. Anis isaan booda maaltu naa ta'as maaltu narratti ta'as jedhee yaadaan ture. Anis isa nan eege maskaramiin ayyaanni dhufee darbee maskaraam 27 ammas dhufanii ergamoonni 10 waazimaa dhunnee ajjirraa qophaa'e naan jedhanii natti haasa'u turan. Yommus ija koo foonii kana jaamsanii ija koo afuuraan jiraa natti haasa'u nan arge. Jirris akkas naan jedhan, waazimaa dhunnee waan ajjirruuf qophaa'e naan jedhan. Akkuma sanaanis na biraa hin deeman. Sagantaa serchii utuu jirru sagantaa utuu inni kennin duratti serchii keessa utuu jirru kadhata keessa aanaa jiru akkas naan jedhan turan. Sagantaa waaree duraatti erga deemine booda ammas kadhata keessa nanna'e jechuudha. Jecha sila natti dubbatame sana nanna'ee utuun dhalootan wajjin waaqeffachaa jiru yookiis wajjin kadhachaa jiru gidduutti na'eenan bo'een ture. Kadhatuma sana keessa naaf kadhachaa na jajjabeessaa turan. Isaan booda guyyaa tokko oollee ayyaan duraa isaa oollee ayyaan guddaa sa'aatii 12 irra dugda kutaadhaaf mataa bu'uudhaan na qabe. Innis dugda kutaaf mataa bu'uudhaan erga na qabee booda naannaa sa'aatii 5 irra mana yaalaa algaa lafa jedhamu dhanne. Gaafa achi dhannu dhukkubichis wallaalame furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha warra na yaale biraa. Anis achii galee utuma na dhukkubu ayyaan guddaa galgala sa'aatii 2 walakkaa itti lixa uxataa sa'aatii 2 walakkaa ergamoota 361 nan argan ture. Jaras tokko tokkoon utuun lakkaa'u ergamoota 361 sana utuun lakkaa'u nan argan ture. Achiin ergamaan inni dura deeme dhufee kusan akkas naan jedha ture, waazimaa dhunnee ajjirraa qophaa'e naan jedhanii na wajjin faarfatu turan. Anis isa wajjinan ture. Kanatti ergamoota waaqarraa kana argitee erga dhukkubsattee erga duuteeyyuu moo utuu hin du'in? Utuman hin du'iniin duratti jireenya koo foonii kana na ajjeesanii afurri koo kun na yarateera. Jiraa wajjin nan haasa'a. Na bukkee warri ta'an garuu maal akka ta'es wallaalanii hin dhaggeeffatu turan. Isan ergamoota lakkaa'us isan jirattaasaa kana umaasaa hin dhaggeeffatu turan. An garuu ergamootatti haasa'aa ture.
dhaggeeffatanu sa'aatii 8 ta'e ittifa uxataa sa'aatii 8 lubbuu kana keessaa baase ture. Achiin booda ergamaan tokko akkas naan jedhe, ammaaf dhiibneerra ittifa uxataa sana sa'aatii 12:00 qophaa'e naan jedhanii na biraa hin deeman. Garuu erga na biraa deemanii anis hirribas nan rafe. Sa'aatii 12:00 ergamoonni warri 361 sun naanna'anii dhufanii na ilaalu turan yookaanis na bukkee in adeemu turan. Anis jira wajjiniin nan ture. Isaan booda abbaayeen kootiif obboloonni na bukkee jiran hundi isaaniiyyuu na bukkee bulan. Gaaf sanaaf na bukkee bulanii erga isaan na bukkee bulanii abbaayeen koo alaa ol galee isan wixxifadhisan yookaan isan hirkaa gangaladhuun ollatti galee anni sitti cimeeraa mucaa koo naan jedhee na utuma boo'uu utuma ganna qabanu utuma lafatti ganna qabanu foon koo kana lubbuu koo kana gargar baasanii wayyaa adii isa kan isaanii natti uwwisanii jiraa wajjin akkana deemuuf of gidduu na buusanii adeeman turan. Innis uffanni uffadhu kun uffata isa kan isaanii itiin tokkuma malee garaagarummaa biraa hin qabu ture. Jiraa wajjin karaa dhiphoo tokkorra jiraa wajjin hin deemne turre. Garuu karaan kun dhiphatu iyyuu malee aniif jarri utuma karaa dhiphoo kanarra adeemnu jarri ga'ee isaaniitti deddeebi'an turan. Jarri gaafa ga'ee isaaniitti deddeebi'an ergamaan inni yeroo duraanii akkas naan jedhu sun inni dura bu'ee dhufe sunis jarri ga'ee isaaniitti waan deebaniif utuma ergamoota 361 kana wajjiituma deemnu warri kaan ga'ee isaaniitti deebi'anii inni na wajjin jiru kun immoo gara jireenya bara baraatti ol geessuuf ol tarkaanfate. Gaafa inni akka ol tarkaanfatu lafa of ilaaliyaa fi wanti addaa garaa wanti ilaalan kun lafa of ilaaliidha. Erga lafa of ilaalii kanarra geenye turre utuma lafa of ilaalii kanarra ol deemnu ergamaa zabanyaa ta'ee balbala isa tokkoffaa eegu bira gaafa geenye balbala nutti bani jedheen. Furtuun inni ittiin banes adiidha. Wanti keessaan mul'atu kun of argiidha malee wanta biraa miti. Gaaniin isaa sunis furtuun balbalichaas balbalachumtiyyuu immoo wanti nuti inni fakkaatu iyyuu mastaawotii malee wanta biraa tokko iyyuu hin qabu ture. Ergamaan inni na geesse kun ol galee gaafa ol gallu kottu bakka gaddeebina naan jedhee gara abidda barabaraaf boolla barabaraatti nu geessa ture. Innis wanti inni dhaga'u kun waca namootaatii fi iyya namootaati aaraa achi keessaa olaaru na agarsiisa ture. Ergamaan kun na geesse. Isaan boodatti naanna'ee utuman ilaalu biraa deebine. Ammas gara balbala isa zabanyaan eeguutti gaafa deebinu innis akkas naan jedha ture. Akka ol galluuf ergamaan nu geesse kun balbala akka nu banuuf ajaja laata ture. Isaan booda isa bukkee ol dabarree gaafa isa bukkee ol dabarru inni balbala isa tokko gaafa argu hin sodaatin jedhe ija koo lammanitti waan adeddiba ture. Ija koo ka lammanitti gaafa waan adeddibu afurri sodaas narraa ka'e hin sodaatinaan jedhee waan na abdachiisee na bira adeemeef afurri sodaas na argachuu hin dandeenye. Isaan booda gaafa inni na biraa deemu akkas ol gali naan jedhee balbala isa tokkotti ol na butee na biraa deebi'e. Balbalichis ofumaan hin baname. Anis abbaa nan arge. Abbaa inni nan arge kun eebba dhufteetta eeyyee dhufeeran jedheen. Innis akkas naan jedhe dhaloonni waan karaa irraa goreef dhaloonni waan jireenya isaatiif jedhee jireenya barabaraa waan dhabaa jiruuf gara kanatti si waame. Wanta kana si agarsiisaa jiruuf isa kanas ilaali. Inni ilaaltee dhuftes gaariidha. Hunduma isaa iyyuu ilaali naan jedha ture. Anis isa wajjin dhaqeen nan ilaalan ture. Gaafa isa bukkeedhaa gabba'u gara mirgaa isaatti gaafa zooru mana jannataa nan argen jechuudha. Mana jannataa inni arge kun gaafan itti dhaqu irri isaa mastaawotii jalli isaa mastaawotiidha. Warri keessa jiran adiidha. Wanti biraa tokko hin jiru. Wayyaan isaanii uffanni isaanii humtuu isaanii kun adiidha ture. Anis jiraa wajjiniin uffata sansilee uffadhee jiru irratti ammas uffata aaraa naaf dabalanii ammas nan uffadhan ture. Isa gaafan uffadhee jedhe jirris na dudubbisan. Jiraa wajjinis dudubbisee barcuma baay'ee na agarsiisan. Barcumni kun baay'eedha.
tilmaama kan hin qabnedha. Garuu namni achi keessa jiru nama muraasa akka ta'e nan hubadhe. Jara wajjin utuman dudubbadhu utuman haasa'u ammas gara gooftaatti nas deebi'e. Wanta kana hundumaa hubatteetta miti eebbanaan jedhe. Eeyyee hubadheeran jedheen. Innis waama jireenya bara baraatiif waa'ee bara baraa si agarsiisuufan kana godhe. Kanaafuu wanta argite kana hunduma isaa dhalootatti akka dhugaa baatuuf jedheetan sitti dubbachuu barbaade ennaan eeshikaa gooftaan jedheen. Achiin booda gooftaan erga kanatti natti dubbate booda wanta argite kanaaf wanta dhageesse kana dhaloota hundumaaf akka ibsituuf barbaadeera. Kanaafuu yaa gooftaan jedheen anis kana hin barbaadu. Wanta naaf malu miti anafumaa mucaa gaddeebtu mucaa wallaaltuu gatiin ta'eef kana dubbachuu hin danda'u gonkumaan jedheen isaan. Innis akkanaan jedhe eebbatis dhaloota bira natti ta'aa jirtamoo maanni naan jedhe. Achiin gaafa inni boo'u anis nan boo'e. Achumaan is bakkaan hin boo'innaan jedhee achumaan ish jedheen anis gara cabaadhaan gooftaa kana nan dhaggeeffadhaan ture. Innis akkanaan jedhe kan hunduma isaa iyyuu utuu waan tokko hin ta'in utuu waan tokko sirraan dhaga'amin dhaloota hundumaatti dhugaa naa bahe. Kan hunduma isaa sirraan barbaada. Gatii dhaloota kanaas sirraan barbaada naan jedhe. Wanta dhaloonni keessa jiruuf wanta dhaloonni hammacaa jiruun na boosise malee jaalladhee miti mucaa kunaan jedhe. Anis isaa wajjin nan boo'e. Innis akkas naan jedhe ture. Kanaafuu wanta dhageesse kana wanta argite kana dhugaa naaf bahi naan jedhe. Anis eshi bakka jedhee ergaa fuudhee ergamaan inni dhufee natti dubbate sun naaf ramadame naaf deebi'e. Anis gara abidda bara baraaf gara iddoo bara baraatti hin deebine ture. Yeroo deebine isa laallu ergamaan tokko achii gadi warra abidda keessa jiranuuf warra boolla keessa jiran yookiis warra aarri keessaa holaaru sana irra dhaabate achii gadi itti kolfa ture. Utumaan achii gadi itti kolfuu ergamaan na geesse sun dhiixuma see achi narraa hin dhaabate. Isaan booda ergamaa achitti naanneen boolichuma laala dheedee irruma naqe. Irtuma ergamaan inni kan seexanaa kun achii gaditti na farsu achii gaditti kolfu anis bukkee naanna'ee nan laalan ture. Utuman ilaaluu ergamaan seexanaa inni gurraachi sun na qabuudhaaf harka isaatti balise ture. Achumaan ergamaan inni kana Waaqayyo anaaf isa gidduu xaalqaa goree dhufee harka isaatiin ofitti na butee na wajjin adeema ture. Ergamaan sun ammas ol fuudhee ol deebi'e. Lakkii hin deebitu naan jedhe. Eeshin jedheen ammas haqee balbalicha isa sila zabanicha gaaru bane. Gaafa inni banu anis isaa wajjin ol hin seene. Ammas kanaan jedhe abbaan koottu naan jedhe. Rifeensa isaa keessaa rifeensa tokko kutee isaa harkatti na maru. Isaa morma kootti na kaa'u. Naqati kun akka sirkaa hin banne. Inni kun naan jedhe isa kan kootii jalqabaati naan jedhe. Isaan booda waadaa gurguddaa 12 na baachise. Waadaa gurguddaa 12 inni na baachise kunis waadaa inni tokkoffaa hundumaaf gajjadiidha. Inni lammaffaa namaaf jaalala qabaadhu kan naan jedhu natti dubbata ture. Inni sadaffaa waldaa tilixxeef biyya tilixxeen eebbisa naan jedhee. Inni arfaffaa garaa dhiifamaa hundumaaf qabaadhu naan jedhe. Inni shanaffaa waan dhageesseef waan argite kana dhugaa hundumatti naaf bahi naan jedhe. Inni ja'affaa si tuffachuutti kan na tuffatan milikkita ofirratti nama argu. Inni torbaffaa mana tilixxeef biyyatti keessa deemten eebbisa naan jedhe. Inni saddeettaffaa hojii gurguddaan siin hojjetadhaa naan jedhe. Inni salgaffaan adaraa kana galmaan naa gahi naan jedhe. Inni kurnaffaan tole jedha na dhaga'a naan jedhe. Inni 11ffaan dhaloota hundumaaf gaarummaa akka waliif yaadanuu naan jedhe. Inni 12ffaan jaalala hunduma keessaniif akka waliif qabaattan naan jedhe. Ergamaan isa kana alatti hambisee waadaa kana na baachise ture. Anis eshi jedhee gooftaa harkaa ergan kana fuudhee gara ergamaa ol deebiseetti nan deebi'e. Eebbisa Waaqayyo baay'ee si haa eebbisu jecha dhuga baatiin kee waan garaa dhaloota baay'ee irraasuudha. Ergamoota 361 turfeena sinati jettee ergamoota 361 kana keessaa ergamaa tokkotu naaf laatame jettee. Ergamaan kun jalqabaa jireenya bara baraa si argisiisee achii booddee immoo garaa abidda bara baraa si argisiisee
isa booddee immoo gara abbaatti yookaan gara waaqayyoo tolsi deebisee isa booddee erga gara waaqayyoo tolsi deebiseeti akka ati galtuuf sii fayyamame erga akka ati galtuuf sii fayyamame situ akka ol deebi'u barbaade ergamaan na wajjin jiru sun kottu gara abbaatti ol deebina naan jedhe. Ayyaanni waaqayyoo na marsee ammas balballi naa banaman ture. Ammas balballi naa banamu kun abbaatti ol na deebise. Abbaatti gaafa ol deebi'u akkas naan jedhe tiksii macaafaa naa kenna ture. Tiksii macaafaa naa kennu kun abboota firdii boqonnaa 16:26 natti in dubbata ture sagaleedhaan natti hima ture. Ermiyaas 36:1-5 natti dubbata ture. Kanaaf iyyuu beenu naan jedhe anis isaa wajjin nan deeman ture. Ergamaa isa kanaa wajjin otuman deemu gadi baanee gara akkas tabba tokkorra gad dhufne. Inni nu irra deemaa dhufne kun boollangoo qaba. Sameen kunis wanti biraa hin argamu, wanti illee socho'u hin argamu, muki wanta addaa garaa hin argamu. Garuu wanti nu irra jenne tokko dhagaas hin fakkaata. Garuu in caccalaqqisa utuma ergamaa kanaa wajjin isarra deemnee gad dhufnu gara lafaatti gad dhufaa adeemne. Innis akkas naan jedha ture. Waan abbaa kee biraa dhageesse tokko maa hin hambisin deebi naan jedhe. Hunduma isaa utuu hambisin dubbadhu naan jedhe. Egaa eebbisaa waaqayyo isaa eebbisu jecha dhuga baatiin kee baay'ee waan namatti dhaga'amudha. Jireenya bara baraa argiteetta, du'a bara baraa argiteetta. Sana hundumaa keessaa garuu waaqayyo abbaan dhalootaaf karaa akka taatuudhaaf gara biyya lafaatti si deebiseera. Dhuga baatii keerraa kana hubanna. Egaa gaafati gara biyya lafaa kanaatti deebitu, gaafati jireenya fooniitti deebitee maatiin kee maal jedhan taatee akkamiitu ta'e namni gaafa du'u awwaaluudhaaf haalatu mijataa hin bo'amaa maal jedhama kan kee maatiin kee kun hamma kana taatu kana gara kamirra ga'anii gara si awwaaluutiif ka'anii jiru moo garuma abdiidhaan hin fayya jedhanii si eeguurra jiru moo gaafati immoo deebitee kaatee haasaa kana yookaan immoo dubbii kana dhageessee kaatee gaafati gara biyya lafaa kanaatti deebitu maatiin kee maal jedhan, maatii keetti maaltu dhaga'ame, firoota keetti maaltu dhaga'ame, guddinoota keetti maaltu dhaga'ame, eessaa dhufte siin jedhanii siin gaafanne. Yeroon iji koo kun sila hin argu ture. Garuu erga kana hunduma isaa akkan arguuf ayyaanni waaqayyo narra gondobaa gara biyya lafaatti gad deebi'atu. Yeroon foon koo hafuura koo wal keessatti arge namoota narra jiran, namoota na wajjin jiran gaafa narges nanna hin ture. Abba'een koo in bo'a narra gugguufee in bo'a ture. Gaafan namoota ofirratti argu naasuu guddaan natti dhaga'ama ture. Naasuun natti dhaga'amu kunis maanni eessan jira waan jedhamu natti dhaga'ama ture. Anis nanne gaafa na'ee jedhu abba'een koo narraa in bo'a ture. Abba'een koo boonu nanne namoota kadhatan sanas isa isaan kadhatan maaliif kadhatan nanne isa booddee kadhata akkan jira wajjin kadhadhuuf yookaanis waanan arge akkan jira sana gidduutti dubbadhuuf ajajamee gatiin jiruuf jira gidduutti nan dubbadhan ture. Akkas naan jedhe abbaan hin jedheen ol ka'ee xiqimtii gaafa 15 in deemte dhugaa naaf baata naan jedhe. Anis eshi jedhee ergaa waadaa fuudheen galee hin jedhin. Jirris inni ani utuma kadhata keessa jiranu warri kaan hin boo warri kaan hin kadhatu turan. Kanaaf dhaloota hin deebina kottaa wal deebina jireenyatti akka galluuf garaa cabaan gooftaa hin barbaadanna. Guyyaan dhumaa waan dhiyaateef balballi cufamuuf waan jala ga'eef irraa kottaa hin deebina isiniin jedha. Balballi araaraa akka nutti hin cufamneef ibsaan keenya akka nu hirkaannaafneef dhaloonni wal deebinaa, dhaloonni irra wal gorfannaa. Wanta gooftaan nurraa barbaadu hunduma isaa waliif yaadachiisaa, walitti haasaa akka jiraannuuf wanta qajeelaa ta'e duwwaa akka hojjennuuf dhaloota hundumaatti akka nu gaaba'uuf amma yeroo kana isin affeeramee jira. Kanaaf iyyuu egaa yaa dhaloota wanti jechuu barbaadu akka isin deebitan mootummaa waaqayyoo akka hin dhabne wanti yeroo akka mootummaa waaqayyoo nun shawwachiifne mootummaan waaqayyoo dhuman qabu ammanan jedhamu garuu wanta biyya lafaaf jenne mootummaa waaqayyoo akka namni dhaloota hin deebine
yeroo qabnutti yoo fayyadamne ariifiidha. Kanaaf dhaloota akka deebinuuf kana hundumaa waanan isinitti himeef anis dhala gaddeebi'aa dhala cubbamaa gatiin ta'eef anaafis araara waliif kadhannaa. Sabi hundumtiyyuu kan dhiphina keessa jirtan, kan yaaddoo addaa garaa keessa jirtan, wanta gooftaan nurraa barbaadu kana hunduma isaa hojjenne akka jireenya bara baraa argannuuf gooftaan anaaf isin gargaaru. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhugabaatii obboleessa keenya haaluma kanaan daawwattaniittu amma immoo gordanyoonni isaa yookaan hiriyoonni isaa waa'ee mucaa kanaa waan dubbatan qabu, waan jedhan qabu waan ta'eef obboleessa keenyarraa waan inni waa'ee isaatiif haasa'u dubbiin kun amma akka inni dhugaa ta'e waan beekuuf inni isarraa waan inni jedhu dhaggeeffanna. Eeshi tole jecha hunduma keessaniyyuu Waaqayyo eebbisu. Akkuma obboleessi keenya yeroo jalqabaatii kaasee haasa'e taateen kun hundisaayyuu dhugaadha. Taateen kun jilmaansaayyuu qabatamaadha. Guyyaa gaafa qabamu kana dhukkuba dugda kutaatiin akka inni qabame sirriidha. Mana yaalaa dhaquunsaa sirriidha. Mana yaalaatti kan geesse anuma. Isaan booddee erga mana yaalaa geessinee booddee dhukkubni kun edda fuunee gallees dhiisuu hin didee uma laalle garuu hin didee an garuu beekan ture akka Waaqayyo milikkita irratti hojjechuuf ka'u natti ta'asaa ture. Waaqayyo akkas naan jechaa jiruu maalan godharee naan jennaan dhiisin sodaatinii wanti Waaqayyo jedhe hundisaayyuu gaarummaadhaaf godheewu rakkoon qabu hin sodaatin itti naan jedhan ture. Isaan booddee namoonni hiriyoonni isaa ijoollee shifoorii baay'ee tokko jirra. Isaan booddee hundumti keenyayyuu hin sodaatin amma Waaqayyo nu gargaare nus sii kadhanna atis immoo kadhatumaan jabaadhu jennee itti haasofna turre. Isaan booddee guyyaa sanbataa sana gaa booddee itti cimaatuma dhufee halkan sana garuma baqa gara lubbuurra ta'e anis immoo biruman jira. Isaan booddee inni garuu na haasa'a ture. Isa kan foonii haasasa keenya dhaabee ergamootaa wajjin haasa'a ture. Tooruma tooraan ergamoota kana tokko lama sadii jedheetuma ni lakkaa'u ergamoota 361 guutan. Isuma irratuma ni lakkaa'u 361 guutanii. Isaan booddee bakka mucaan kun sichi hin fayyu wanti jedhamu namoota keessaa warroota hin beekne keessa garuu abdiin bu'eera. Nu garuu gatii kaleessaaf dheengadda dhageenya jirruuf akka Kiristoos milikkita ittiin hojjetachuuf ka'e keessi garaa koo kun baay'ee na amana. Isaan booddee abdiimaaf amantiidhaan nan taa'een ture. Garuu abbaayinsaa baay'ee sodaatanii baay'ee wawwaataniiru. Kaleessaaf dheengadda waan hin dhageenyeef keessa isaanii waan hin bulleef. Isaan booddee nuti callumaan jennee uman eegan ture. Halkan sana bakka sa'aatiin baay'ee fagaate sa'aatii 8 gaafa ga'ee jedhu. Isaan booddee borga nama dhufna jedhaniin sanbata halkan wixata sa'aatii 2 walakkaa irra dhufna jedhaniin. Isaan booddee bakka ammas ol deebi'an jirri. Gaafa jirri biraa deebi'anuttis calluma deenciisa ture. Garuu nuyi nuun hin haasa'u jaraa wajjiniin garuu hin haasa'a. Erga sanaa booddee sa'aatii 12 walakkaa sanarra gaafa dhufanu haasa'uu jalqabe. Isaan booddee naqana hin boo'ee wawwaate hin sodaate bakka hin rom'e. Isaan booddee bakka amma ciisee hin iyya ture. Isaan booddee abbaayinsaa gara laa jiru deebi'anii ol dhufani. Anis garuu bira buleeraa gaafa inni boo'uu jalqabu sodaadhitan biraan na deeman ture. Boo'aan biraa gar tokkotti deeme. Obboleessi koo tokkos Lalisaa Naggasaa kan jedhamu na bira ture. Innis bakka sodaateet karaa mandaraa biyyuma keessatti dhaata ture. Sodaadhee bukkee gaafa lubbuun keessaa ba'u taa'uu garaan koo garuu diddee gatii hiriyyummaatiif waa'ee waan sodaadhee biraa deebi'ee galeera. Isaan booddee garuu takka ture sa'aatii 4 booddee dannaqee lubbuun keessaa ba'ee raawwateera. Callumaan jedhee nan ta'an ture. Namoonni wali kaleessaaf dheengadda hin beekne garuu ammas deebisanii gara mana yaalaatti hin geessina jedhanii turan. Erga ammas deebisnee gara mana yaalaatti geessine gaafa geessinu garuu reeffa isaa kana geessineerra. Gaafa geessinu isaan booddee hakiimiin akkas jedha ture. Dhiigni isaa kun baay'ee deemeera sirrii miti mucaan kun nuun jedha ture. Isaan booddee reeffuma isaa kan akkame isaan booddee bakka fuunee gara manaatti galle. Isaan booddee amma deebi'ee wixata halkan sana hin bule gaafa bal'oo ganamaas hin taa'a ture. Isaan booddee bal'oo gaafa guyyaan isaa gaafa ga'u isaan booddee innis lafaa ol ka'e. Gaafa ka'utti maanguddoonni manuma jaraatii kadhataa jiru. Anis garuu biruman jiran ture. Isaan booddee taatee du'a kanaa ta'uu hunduma isaa keessatti sirna awwaalcha isaatiif kan qophaa'e gara mandaraatti namoonni wanta akka aadaatti qopheessan hunduma isaa qopheessanii raawwataniiru. Kanneen irratti dhiqan sireefaa qopheessaniiru turan. Isaan booddee garuu kana hunduma isaa Yesuus dhalootaaf deeffachuuf waan godheef jennee abdannee kanumaan garaan koo baay'ee isaa na amana ture.
galatoomaa isiniin jecha ani maqaan koo faarfataa Geetahuun Jimaan jedhama. Waa'ee dhuga ba'umsa obboleessa kootii kana wanta Waaqayyoo irratti godhee wanta Waaqayyo godheefis wanta Waaqayyo natti gine wanta argine kana dudubbachaa jirra. Isinis wanta Waaqayyo waa'ee isaaf godhee wanta immoo isirratti ta'e wanta inni dubbate qodaa ta'uusaa Waaqayyo karaa isa godhachuusaa kana amantanii akka fudhattaniif adaraa isiniin jenna. Ani obboleessi isaa kun gara manaatii akka taate kun ta'u beeka. Ani garuu biran jiru. Firoonni koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo, abbaayinsaa, harmeensaa taateen kun akka ta'u hin beekan. Garuu anaaf Hafuurri Qulqulluun naaf ibsee wanta Waaqayyo mucaa kana irratti godhu utuman beekuun waan lapheen koo na hubateef nan na'e nan sodaadhe. Sana booddee bilbila cufadhee akka bilbilli narratti hin bilbilamneef bilbila cufadhee nan adeeman ture. Sana booddee adeemee gaafan gara manaatti deebi'ee jedhu akkuma obboleessi koo haasa'ee wanta ta'e kana hunduma isaa gaafan argee jedhu baay'ee na'ee nan rifadhe. Innis gaafan siree dhaame kana gaafan argee jedhu wanta akka aadaatti godhame kana gaafan argee jedhu baay'een jaalala Waaqayyoo, humni Waaqayyoo guddaa akka ta'e, gochi Waaqayyoo kun dinqisiisaadhaaf amanamaa akka ta'e nan hubadhe. Egaa yaa firoota koo, yaa obboloota koo, gochaan Waaqayyoo kana fakkaata, oolmaansaa kana fakkaata. Egaa isinis akkuma Waaqayyoo karaa isaa dubbate gurra kan qabdan jireenya keessan borii har'aaf jettanii jireenya keessan borii hin dhabinaa. Kanaaf gara jireenyaatti, gara ulfinaatti, gara mootummaa Waaqayyootti kottaa. Wantarra bareedee boriitu fokkisu, wantarra jiraa fakkaatee boriitu du'aan mootummaa Waaqayyoo keessaa nun dhowwatin isiniin jedhaa. Nagaan tura. Dhugabaatii obboleessa keenya bifuma amma isin argaa jirtanuu dhagaa jirtanuu dhaggeeffanneerra. Dhugabaatiin kun baay'ee kan namatti dhaga'amuuf kan laphee namaa cabsuun kan qalbii namaatti bu'uudha. Kanaaf ergaan kun yookaan sagaleen kun kan inni gara keenya dhufee fi namni kamiyyuu gara jireenya bara baraatti akka deebi'uudhaaf gara keenya dhufeera. Haaluma kanaan immoo dhugabaatii obboleessa keenya xumurreetu jirra. Daawwattoonni keenya gaaf hundumaa jaalalaaf ho'a guddaadhaan gara viidiyoo kanaa akka hordoftan isiniin jennaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.